Keessattuu manni Wallaggaa miidhameedha, madaa'eedha, amantaa isaatii jecha miidhaa baay'eetu irra ga'e jechaadha. Uummatni kun gatameedha. Akka uummataatitti tan hin barbaadamneedha jechaadha maaliif. Yeroo baay'ee abbaa dhabee tan rakkateedha. Yeroo baay'ee rakkoo keessa tan ture waan ta'eef kanaafuu uummanni kun sirriitti fayyisuu barbaachisa jechaadha. Magaalli lallaba kanaa magaalli Gimbii ta'ee magaalli Oromiyaa keessa jiran hundumtuu fayyaa yookaan fayyuu barbaaddi. Fayyisuu barbaaddi jechaadha. Kanaafuu tan fayyisu immoo maali Waaqayyo waan ta'eef sagalee Waaqaa bal'inaan barsiisuudha. Wangeela dhageechisiisuudha. Babal'isuudha jechaadha. Wangeela kana immoo babal'isuudhaaf afaan kana itti fayyadamnee ijoollee keenya leenjisnee bobbaasuudha jechaadha. Kanaafuu manni abinnatii akka banamu godhuudha. Afaan Gi'izii kana tan hin beekamne kana dhaloonni ammaa kun tan hin beekne kana akka beekan gochuudha. Maaliif afaan kun afaan moofaa old language an jedhamu ancient language an jedhamu jechaadha. Bataksana keessatti tan itti fayyadamu waan ta'eef dhaloonni amma dhufaatii jiru kun emerging generation an jedhamu. Dhufaatii tan jiru kun kana baruun irra jira. Gi'iziin afaan Bataksanaati. Tan eenyuti moti? Tan namaati moti. Dhaloonni kun immoo afaan kun Bataksana erga ta'ee afaan keenya jenneetu fudhachuun dirqama keenya ta'a jechaadha. Kanaafuu kana akka bal'inaan ijoolleen akka barataniin goona mana abinnatiin